Akkam jirtu galatni Waaqayyoof yaa ta'u ani nagaa godhaa. Har'a barnootuma Excelii wal qabatee akkaataa Excel irratti dataa kenname galchuu fi Excel foormulaa fayyadamnee qabxii barattootaan wal qabate wantoota hojjetamuu qaban muraasa kan ilaallu ni ta'a. Nu waliin tura. Viidiyoo kanas sabiskiraayib gochuun hin dagatinaa. Kallattumaan gara barnoota keenyaa irratti darbina. Tokkoffaan Open New Microsoft Excel Sheet Add the Record kan jedhu kuni akkuma kana dura ilaalle Microsoft Excel erga bannee booda worksheet san irratti dataa kana galchuudha jechuudha. Already dataan kun galee jira. Galchuuf yoo barbaanne immoo fakkeenya as right click goonee insert jennee umaa fi jaha ID'n toleera 68 Microsoft Word fidee Microsoft Excel immoo 70 fidee Microsoft Access qabxii 89 Microsoft PowerPoint 75 fidee kana galmeessuudha jechuudha. Gaaffii tokko exercise keenya inni tokkoffaa irra jiru. Kanaaf gaaffii tokkoffaa sana haala kanaan galmeessuu ni dandeenya jechuudha. Inni gaaffii lammaffaa irra jiru calculate total average maximum minimum and rank by columns. Column kan jennu inni kun kolomanii tokko, kolomanii lama, kolomanii sadii, kolomanii afur. Kanaaf kolomanii irratti hundoofne qabxii isaanii waliigalaa akkamitti ida'uu akka dandeenyu roowuu jennu immoo kana jechuudha. Kana fayyadamnee qabxii waliigalaa isaanii teechisuu akkamitti akka dandeenyu kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf maal goonaa amma fakkeenya barattoota 6 qabna. Barattoota 6 sana keessa Microsoft Word waliigalaa isaanii akka gaaffii kennameeti irratti kolomaniidha yoo baasna ta'e maal goonaa akkuma yeroo darbe wal qixa saam jennee lakkoofsota asii kana direct itti goonee reenjidhaan jechuudha. Enter inni kan biraa foormulaan inni biraa immoo erga seelii keenya irratti as kilik goonee booda sirrii tootaalii kanaan auto sum jedhu jira. Inni maal kolomanii kana reenjii san ofumaan nuu fida jechuudha. Sum jedhee lakkoofsa seelii gubbaadhaa haga seelii isa dhumaarra jirutti reenjii isaa nuu teechisaa jechuudha. Kana fayyadamuu dandeenya. Erga kana fayyadamnee tokkoon isaaniif barreessuun dirqamaa miti jechuudha. Foormulaa kana hundarratti apply akka ta'u apply gochuu bicha. Fakkeenya amma kuni tootaalii isaa akka hojjetuuf kan Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint akka hojjetu yoo barbaanne mallattoon ida'uu yogguu as nuu dhufu left click keyboard irraa erga qabnee booda mouse irraa erga qabnee booda drag itti gochuudha jechuudha. Amma dhaqnee Microsoft PowerPoint kolomanii bira geenyutti jechuudha. Kanaaf foormulaa kana fayyadamnee maal hojjetaa jirra jechuudha. Tootaalii hojjetaa jirra jechuudha. Inni kan biraa average. Average yeroo jennu immoo maalidha? Giddugaleessa qabxiin giddugaleessa Microsoft Word waliigala barattoota 6 kana keessa giddugaleessi isaan fidanii meeqa yoo jedhame wal qixxee average karaa lamaan hojjenna. Ammaaf average foormulaa kanaa isin argisiisa. Kuni average foormulaadha jechuudha. Wal qixxee 82.66 qabxii giddugaleessaa kan barattoonni Microsoft Word fidanidha jechuudha. Microsoft Word kana barattoonni 6 kun giddugaleessan yoo ilaalu kanaaf kan jedhu
Inni kan biraa average kana yeroo jennu walqixa qabxii waliigalaa hiruu baay'ina barattoota saniitiif yoo jedhu maal ta'a 82.66 ammas karaa lamaan hojjechuu akka dandeenyudha jechuudha qabxii giddu galeessaa. Inni biraa maksimamiidha. Qabxii olaanaan Microsoft Word meeqa yoo jedhame meeqa akka ta'e beekuun irraa eegamu. Barattoonni 100 ta'uu danda'anii amma fakkeenya kan ilaallu 6. Barattoota 6 kana keessaa qabxii olaanaan Microsoft Word dhufe yookaan barattoota kanaan galmeeffame meeqa yoo jedhame maal goona mallattoo walqixxaa max yeroo darbe foormulaa Excel ilaalle sanitti kana keessa qabxii olaanaan galmaa'e 98 jechuudha. Barataa caalaa jedhamuun Microsoft Word galmaa'ee jira jechuudha. Microsoft Word kana immoo barattoota 6 kana keessaan qabxii gadaanaa fide eenyu akka ta'e baruudhaaf walqixa minimum reenjii qabxii barattoonni fidan sana itti galchina jechuudha asitti yeroo darbee ilaalle irra foormulaa. Kanaaf Microsoft Word qabxii gadaanaan 68 olaanaan immoo 98. Kanaaf foormulaawwan kana mallattoo ida'uu keenya irra gochuun apply irratti goona. Isa kan kanaas averages mallattoo ida'uu kan finne aagaa Microsoft PowerPoint biraatitti jechuudha. Kan minimamis haala kana apply gochuu dandeenya jechuudha. Inni karaa aroon jiru finneerraa amma kolomaniitti yoo deebinu immoo maaliif kan ilaallu barattoota jechuudha. Barataan tokko Microsoft Word meeqa fidee, Excel meeqa fidee, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint jedhu qabxiin inni fide suni galmaa'ee jira waan ta'eef qabxii waliigalaa caalaan fide meeqa kan jedhu qabxii waliigalaa kan barataa tokkoon gosa barnoota arfan kanarratti galmeessan ilaalla jechuudha. Walqixxee asii qabnee hagaasitti idaana jechuudha. Biraaketti cufnee kanaaf barataa caalaan gosa barnootaa arfan walitti yoo ida'amu 328 fidee jira jechuudha. Kanaaf hunda isaatiif barattoota hundaaf appilaa akka ta'u akkuma duraatti appilaa goona jechuudha. Kanaaf qabxii waliigalaa barattoonni kun gosa barnootaa baratan arfan akkanatti idaana jechuudha Microsoft Excel irratti. Kanaaf barattoota 500 yoo qabaanne 2,000 yoo qabaanne mana barumsaa tokko keessatti akkaataa kanaan adda fo'achuu dandeenya qabxii isaanii sadarkaa isaaniis baasuudhaaf asirraa kaana waan ta'eef. Kan itti aanu immoo giddu galeessa yookaan averejii. Averejiin inni fide jechuudha. Isa yoo jedhu akkuma yeroo darbee averejiin isaa kan ilaallu gosa barnootaa arfan inni barate averejii meeqa fideera jechuudha. 82. Inni tokko karaa kanaan inni lammaffaan walqixa qabxii waliigalaa barataan suni fide yeroo gosa barnoota inni baratu 4 karaa kanaan 82 karaa nuti toluun appilaayi gochuu dandeenya jechuudha.
Kanaaf average isaan fidanii yookaan qabxiin giddu galeessa barattootaa akkaataa kanaan teechisuu dandeenya jechuudha. Inni biraa barattoonni kun gosa barnoota arfan baratan kana keessa qabxii olaanaa kamirra fidanii Microsoft Word'dha moo Microsoft Excel'dha moo Access fi moo PowerPoint'dha kan jedhu adda bahuuf immoo akkuma yeroo isa dura hojjennee wal qixxaa maximum jennee gosa barnootaa arfanicha reenjii isaatti barreessina jechuudha. Biraakeetii cufnee enter. Kan jedhu qabxii olaanaa caalaan fide 98 maalidha? Microsoft Word'dha jechuudha. Barataa Toleeraan immoo qabxii olaanaa isaa 89. Inni kan biraa barnoota arfan keessa qabxii gadaanaa kan fide hoo kam akka ta'e beekuuf mallattoo wal qixxaa minimum gosa barnoota sana qabxii sana reenjidhaan teechisnaa jechuudha. Achii booddee enter. Barataa caalaan qabxii gadaanaan isaa 70. 70 immoo Microsoft Access qabxii gadaanaa fide jechuudha. Kanaaf dandeettii san irratti hundaa'ee akkaataa isaan Microsoft Excel'itti danda'an Word'ii, PowerPoint'ii isaan irra hundaa'ee qabxiin isaanis garaagarummaa qaba waan ta'eef qabxii olaanaa fi gadaana isaanii haala kanaan adda hubachuu dandeenya jechuudha. Okay. Inni dhumaa maalidha? Raankii yoo jedhu sadarkaa barattoota beekuuf foormulaatti fayyadamnudha. Sadarkaa barnootaa kana immoo yeroo jennu qabxii waliigalaatiin madaaluu dandeenya yookaan immoo average qabxii giddu galeessaatiin wal bira qabnee inni sun sadarkaan isaa tokkoffaa, lammaffaadha, sadaffaadha kan jennu jechuudha. Isa kana hojjechuuf asirratti insert rank go jennaan jechuudha. Rankiin dhufeera. Okay. Kanaaf kana filannaa qabxii waliigalaa keessaa qabxii waliigalaatiin yoo isaan barattoonni sun kompiit waliin godhan yoo waliin madaalaman eenyutu sadarkaa tokkoffaarra jira yookaan lammaffaarra sadarkaa barattoota sanaa baasuudhaaf jechuudha. Kun amma foormulaan riferensiin keenya immoo qabxii waliigalaa hunda san ta'a jechuudha. Yeroo riferensii hojjennu gidduu isaatti maal barreessuu qabna? Jalqabaa asitti irratti mallattoo doolaaraa, asittis doolaara, asittis doolaara, asitti doolaara barreessuun dirqama ta'a jechuudha. Kuni orderiin kuni oobishinaalidha. Orderiin kuni ascending orderii fi descending orderii dhaan akka nu teechisuu fi 0 yoo jennu descending kuni oobishinaalidha. Rakkina hin qabu ilaalla. Amboon D maal jenna? Okay. Amma barataa caalaan sadarkaan inni qabu maalidha? Sadarkaan isaa lammaffaadha. Kanaaf foormulaa kana barattoota hunduma irratti appilaayi akka ta'uuf mallattoon ida'uu kun erga dhufee booddee maal goona? Diraagitti goona jechuudha hundarratti haala kanaan. Kana fakkaataa foormulaa sadarkaan yookaan sadarkaan barattootaa gidduu jiru kan wal dorgommiin isaan gidduu jiruun caalaan sadarkaa lammaffaadha. Fayyisaan immoo sadarkaa tokkoffaadha. Qabxii meeqa fiduun 339 fiduudhaan sadarkaa tokkoffaarra jira. Averejin isaa immoo 84. Kuni kana amma sadarkaa baasne maalidhaani? Qabxii waliigalaatiin averejidhaan sadarkaa baasuu yoo kan barbaannu ta'e akkuma ammaa kanatti hojjenna jechuudha. Kanaaf haala kana sadarkaa barattootaa
qabxii olaanaa, qabxii gadaanaa, qabxii giddu galeessaa, qabxii waliigalaa barattoota mana barumsaa tokko keessa jiranii akkaataa kanaan hojjechuu akka dandeessanidha. Faayila keenya kana ol kaa'achuudha. Save the file by exercise 1 under document jedha. Excel exercise 1 dhaanii dura kan file namein worksheet kana. Kanaaf amma office button irratti click save as echatti dokumentii keessatti ol kaa'uun jedha waan ta'eef dokumentii keessatti maal jennaani exercise waan jenneeni file name keenya argatti kennee booddee keessatti dokumentii keessatti waan ta'eef save jennaani jechuudha. Waan na wajjin turtaniif hedduu galatoomaa. Sagantaa kiyyaa itti aanu irratti viidiyoo biraa isinii qabadhee dhufuudhaaf abdii guddaan qaba. Viidiyoo kana warri subscribe hin godhin subscribe, like, share godhaa. Akkasuma yoo gaaffii qabaattan comment section irratti nuuf barreessaa. Nagaan nuu turaa. Ciao.